Ashama akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu guyyaa har'aa konsertii artist Saliha Sami qopheessuuf gaafa guyyaa 15 karoorri baay'eetiin tikeetiin gurguramaa ture. Guyyaa har'aa immoo Salihan Cairo seen ture garuu Shira adda addaatii wantoota Garaatiin akka Salihan biyya kanatti konsertii hin goone godhamee jira dhorgamee jira jechuudha. Namoonni wanta adda addaa godhanii hambisanii jiranii akkuma beekamu biyya kanatti yeroo baay'ee konsertiin eeggaa yaadamu hin fashalaa sirraa'eetis hin beeku wanti sun ta'eetis hin beeku. Kanaaf ammas wanti nu mudate waanuma akkanaa kana homaa gochuun dandeenye kunoo Eirportii kaleessa sa'aatii 4 walakkaa irraa hanga kunoo ammaatti asuma jirra jechuudha. Akka biyya kanaatti sa'aatii 10 walakkaa irraa kunoo amma hanga sa'aatii 8 Eirportii dhaabbanneetiin jirra. Amma garuu homaan dandamne deebitee gara Itoophiyaa akka deemtu godhamee jira. Kanaafuu homaa gochuun dandeenyu hundi keessanuu iddooma jirtanitti bashannanaa konsertiin hafee jira guyyaa biraatti yeroo biraatti yoo kan sirraa'ute hundi kennaa walitti deebina. Kanuma isin jedha gara biraatiin ammoo namoonni waa'ee qoricha tokko jechuudha YouTube irratti wantoota isin barsiisaa ture amma kaluu kana jalqabee jira akka doktara tokkotti wanta kana babal'iseetiin waan adda addaa isin barsiisuu fi akkasuma ammoo shamarraniif qabadhee isiniif dhiyaadha jedhee isinitti himeetiin ture deebi'ee ammoo wantoota garaagaraa kaluu kanatti waan baay'ee isinii qabadhee jira rifeensa malaaxee duubatti tareef akkasuma ammoo hafuura bobaan namaa baay'inaan hafuura qabaa isaafis akkasuma ammoo hafuura lukaa wanta kanniiniif qoricha garaagaraa isiniif qabadhee dhufaa jira. Kanaafuu hundi keessanuu na eegaa yeroo hundaayyuu ilaalaa waliif daddabarsuudhaan subscribe gochuudhaan YouTube keenyas nu jajjabeessaa sagantaa adda addaa appilikeeshiniilee adda addaa isin barsiisa. Walumaa galatti YouTubein kun waan baay'ee of keessa qabatee jira. Kanaafuu appilikeeshiniidhaan garaagaraa kanaan duras isin barsiisaa ture hundi keessanuu ni yaadattu. Ammas ammoo bifa haarawaan jalqabeetiin jira bifa haarawaan isin barsiisuuf jechuudha appilikeeshinii kana. Isin wanti isinirraa eeggamu share godhu like godhu subscribe godhu kanuma wanti isinirraa eeggamu hundi keessanuu. Kanaafuu nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isin jedha. Kanaaf dhiifama nuuf godhaa wanti kanaan dura balleessine yookaan dogongorree hundi yoo jiraate ijoollee Oromoo ilmaan abbaa gadaa hundi keessanuu isin jaalannaa. YouTube irratti ammoo wal jajjabeessuu qabna hundi kenna wal jajjabeessuun dirqama. YouTube ijoollee Oromoo daawwachuu qabdan YouTube ijoollee Oromoo subscribe gochuu qabdan kuni dirqama hunda kennaayyuu ta'uu qaba. Baay'ee isin jaalannaa konsertiin Saliha gaafa guyyaa 15 qophaa'eef ture waan fashalaa'eef hanga ammaatti nu hin rafne isii eegaatiin jirra teennee sa'aatii baay'ee ta'ee jira jechuudha. Amma halkan irraa barsiisnee hanga sa'aatii kanaas jirra baay'ee yaalamee namni baay'een duuka deddeemee warra Eirport kana seenee gaafatanii hin danda'amne xiqqoo rakkootu jira. Kanaaf akka gara Itoophiyaa deebitu jedhanii dhaamsa dabarsanii homaa gochuun danda'amne isinis amma gara Itoophiyaa deebi'u heddi nus ammoo gara iddoo itti dhufnetti deebi'aatiin jirra jenna. Kanaaf homaa gochuun dandeenye nagaan nuuf tura kanuma isiniif dhaamuu fi yeroo itti aanutti immoo walitti deebina guyyaa borii shamarran qaama saalaa shamarran irratti wanta qoranneetu jira wanta irratti isin barsiisnu isin beeksisnu jira san irratti nu eegaa galatoomaa nagaan nuuf tura hundi keessanuu baay'ee.